السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت جبات وكم فيا خيسان المان أرومو لجنا جاتا تنقق على بنتي يوم ديكي سنو شمارن كينا شباب كينا بجنا جان مفتاح اسمين جنة ما يمكن جرس كرجال الأجهزة زالاتها يا بني آدم ما يمكن في الأجهزة استيلاته الرجال كنا تشوف أسكتنيكا يا ده فيديو كنا نحط أكم تحتيسون بات تحتيس Oromoo dhufeeka asbinatti jedhee dhufeeka Oromoo leezaringii osoo hin godhate inna jalaa dhumeeka wallaahi shaanxama keessa inna jalaa dhume Oromoo leezaringii suuditti joolii shakirraa xalabsiise biyyaan gale shaantaa keessa taa'e of duuba qabe biyyaa baheen kunu amma akkasin gartan kanatti osoo hin diratin ufuma jibbaatee du'e kunola amma ciccitee leela qaban gartanii haaddisi haara waqaan qafumaa isaati. So namaayyuu kanneen namni godhatan jettan awwaan ciqitu seene qaamee duulaa keessaa gabbaas qabu shorshorate argee bakkuma dhaabbatu humaa isaati shorshorate lamaan nyaam jechuu ajandaa guyyaa sa'uu dhufe ajandaa sunillee maaliin beeytani haadha firootii fi reedii fi siduunaa ammallee Hamzaa fi Ashittillee yaada xiqqishuu yoo qabe namni baay'ee yaada irraan qabu baazii waan namaan naas iwwarri jettan wanti miidiyaa kanarra deemu hundi waan namaati miti waan jinneeti laannooleesh namni kumuu gaafa gadoof lakkisu koomentis naa barreessaa yaada naa kennaa jedheeti miidiyaan guutuun koomentii koomentichi yaada jechuudha ati koomentiin barreeffadhu yaada kee ba'aan viidiyoodha yaada kiyya ba'a this is answer warra waan namaan naas naan jettaniif jechuudha itti aansee shaashitan ammallee shaashitan bitaa baay'isaa haga 6-7 malkii haga 5 qabdi bitaa ummaa teessanii galaani yookaan ammallee adaadota teessan namoota warroota diri'aa godhatan namoota gurguddaa kan galaanii fi hillaaftu das nama jechuudha maashaallah diri'allee irra dhaabata maqarabaan diri'allee maaliif isin jedhe beektan biyya keessa wanti kwalitii qabu akkana babbareedu kun lashima baay'een jiru dhugaa baay'een jiran immoo biyya keessa tureen soqee dhabee yeroo hedduutti xayyib akka turkiitii jechuudha rogsadeesan shaashii rogsadeesan naan firee lama bitee firee lama kama ilaali riyaala torba firee lama dhalabsiise xayyib seelii irratti jechuudha laal takkinuu hin banne amma kana bichaan laale jechuudha nasihaadha ammoo gara oduu biyyaatti isiniif asumaan jechuudha innaan dagatina teessan hin dagattaniin beeka garuu kan ummaa teessan jedha baay'isaa bitaa galaani xayyib itti aansee haati firoo reediin siduuna ayyaadeen gadarraa kennadhe siduunaadha hin arrabsinaa namittii tana dhiisaa kalaasaa jiraattu nama jibban fooloorraa kaafatan viidiyoo nama sanii ilaalan koomentiin barreessan irraa fagaatan uffee jedhan ni xareeffatan jedhee isin immoo jala deemtanii barreessitee zambiin kaatinaa jennaan namoonni hedduun wallaahi laazim waan baalagee fa'aan arrabsan jechuudha. Ayidoon maal akkasini balleessan keerii musin gorse wallaahi malee jaalala siduun illee wannan ibsadhen jiru jibba haadha firoo illee wannan ibsadhen jiru baazawee haadha firoo wannan jibbuuf hin jiru siduun ammoo osoo jibbu illee wannan jibbuuf nama bultii namaatiin ni kikkiseen aloddin bakka hin jaalladhan osoo inni jalaa qabu isiin isatti dabalamte. ስለዚህ አልፈልግም በቃ እንጃለ ነው ወልተሽ የትደይሜ ከነጣል ቃሴን ስለዚህ ከናብ ጅበል ጀዴን ጅራ ና አረፍስተን ረመዳን ዱፌ ወረን አረፍተን እንደም ያከምታተን ምሽን ይፈም ሲን እንጀል እስኑ ይፈም አንጋፈን ያከምታተን አንከሰን ጅሩ ማርከት ኦፊና አረፍተን አንሲን ጎርሴ አረበከና ሐቀመኑ ከሰቱ ኑት ሸመረን ከሰቱ ኑት ዱበርቶን ቢዮር ማጅር ከሰቱ ኑት ወር ዘበነ ከና ጀዴ ማለን ወማ ሐማቴ ሳምቱ ተሰወነ ባኤ ዱበደ እንጅሩ ጀቹ ammas kan itti aanu isatti aanu jechuudha ammas dubbii itti aantutti isiniif dabra namoonni hedduu sammoonni kan siduunatti duulaa jiran maaliif akka isaatti duulan beekus baadhu akka duulamaa jiru argaa jira yimaslenyaal koomentii gara fuula feesbuukaa san argannatti fakkaate koomentii osoo hin taane barruu dheeraa wa'ii gaafa qophii wareegamtoota qonnaan bultoota baalee hayyoota baalee guyyaa sanaa guyyaa waltajjii sanarraa galan barreessite galgala jechuudha. Barreeffamni isin barreessite hoo eeyuut. Akkana jettee barreessite. Kabajaan kan ijoollee baalee kan sagantaa kana kabajaa waraqaa manatti ergitanii nu waamtanii kabajaan keessan haa ta'u silaa kalees ajandaa haaratu uumama ture. Waraballoota
utuu hin waamamin xulxul jecha bakka waa jiru hunda qoratee gandumarra zooru kan alaafii hin qabne qalbiin dhageeffadha. Kan firaa obboleessa maatii biyyaa hin qabne, kan nama itti matan hin qabne, kan maatiin waakkate, kan firaa fi ormi dheessee alale, kabajaa sagantaa baaleetiif callisuu filanne, kan utuu sihirii namatti gochuuf suudaanota kanaaf san lakkooftu jiruun harkaa baate utuu hagaa suudaanii gabbartu rabbiin gabbarte sila rabbiin gabbarte jaarsa biraa qaata argattaa akkas baate. Kana barreessite barreeffama kana barreessite siduunan galgala sanaa namoonni hedduun arrabsanillee warroota arrabsuuf jalaa hiixee warroota tolchite jedhamu itti dhiiste jechuudha. Haa ta'u ani siduun irraa yaadaan qabu akka nama tokkootti reediin kun ilmu arsiitii dhugumatti an dhiira arsii dayyuusa akka reedii rabbiin agarsiisne dhiira arsii dayyuusa akka reedii rabbiin agarsiisne wallaahi dayyuusa laannoo leesh koottaas ni himaaleesh jaartii hangafaa ta bultii isaa irratti dhandhamee arge ta mi'aa bushaa bultii halaalaa tan arge agartee bultii jaarratee keessatti of bare rakkoo meeqoliin dabarse hadhaa hamtu badduun waliin dabarse wallaahi yeroo rakkinaa waliin dabarse ilma waliin argate ilma jalqabaa reediin dhugaa rabbi dubbachuuf ilmi akka isaa lafa bu'ee kan argate haadha firoorraayi. Jaartiin hangafaa immoo kallacha silaa jaartii hangafaati hiikuu baatee jechuudha. Hanga fedhaluu haalulan kabaja isii bakka kamuttuu deemu eeguu qaba eegsisuu qaba ture. Garuu har'a gaafa gurseen dhuftee jechuudha. An siduun irrallee dubbadheen jira na beektan kanaan dura sababa isii ana arrasumaatu karaa tiktoo kalleen takka haadha firoorraa dubbadheen beeku. Har'a garuu maaliif dubbadha? Barreeffama isiin fuula FBC irra gallakkiste eebisan laalee dubbachaa jiran. Ammallee kan waqqasaa jiru siduun osoo hin taane reediidha. Maal jettee barreeffama kana barreessitu osoo inni mana keessa jiru hin beeku waan isin poosti gootu hin arganiiti isaa wajjin wajjin bula footoo wajjin poosti godhaa oolanii poostii kan hin godhinii kaasi gaarii miti oromoo maannaan jetti arsii maannaan jetti maal jechuu dide maal saalfachuu dide har'a akkamitti dayyuusa ta'ee of wallaalee gajabee haga isin niitii isaa hangafa akkasitti xireessitu akkasitti fokkistu maalaal hanga har'atti ta'a barreeffamni guyyaa 6 isaati jechuudha. Reediin dayyuusaa jechuun dandeessan wallaahi reediin dayyuusallee dayyuusa an dhiiraa akkana rabbiin jireenya namaatti hin dabalin jechuudha. Isillee odoo taate obboleettii ni aarta. Ati jaartii hangafaa taate gaafa gursummeetti si as dhuftee isa cinaa ciistee isirraa fudhattee isa cinaa ciistee waan akkasii fuula FBirra barreessitu ibidda sitti qabata. Ibiddi jechuudha. An bakka haadha reedii haadha firoo bu'ee wallaahi na aarse obsa akkasiin qabdu baradhe wallaahi bataam obsa qabeettiidha. Ana ta'ee hin dhiisu ana ta'ee moo achitti ni biraa jiraattee waan akkasii barreessitee gallakkistee abbaan kiyya bade in dhaqa malee dhiisu harka du'a malee jechuudha. Isa silaa ka lakkii waan akkanaa poostiin godhin aarra fi taa'e waliin tuttuqina ana wajjin bashannana jechuun ni qaba malee namitti tan akka saree maraattee gadhiisuun qabu ture. FB guutuu wama haadha firoo qeequ barreessiti. Geemii beellamaa taphadhesii kafalaa doolaara 300 naa liqeessi akka waan kun agartee nyaata firoo rakkattee liqaa namatti dhayxee wayii dhabdee qineen guutuun jechuudha. Isiidha. Ammallee maal jetti dammaqaa warri giiftaroota dammaqaa giiftaroonni biyya Ameerikaa dammaqaa wara bal'aan namni qoxaaxaruu hin qabne wara bal'aan dhiirsi osoo isiin mana maalii deddeebitu dhiirsi gateetiniin jedhee ilmoo nurratti gatteetiniin akkanatti maali jettee nu qarqaaraa jechaa jirti dammaqaa. Kan hundaa suftee jumee siduunaa jedhaa dhaqaa siduunaa fiqir jedhaa siduunaaf sisfiit maal jedhaa fibiinsi jedhaa dhaqaa laala. FBC keessa waan isin barreessitu dhaqaa laala. Reediin dayyuusaa jettan yoo tana intala arsii intala oromoo dhiiga isaa intala gosa isaa intala dhiiga isaa gaafa silxeen bakka biraatii dhuftee akkana diqqeessitu niitii isaa hangafaa dhandhama jireenya isaa hangafaa haadha ilmoo isaa hangafaa
yoo akkana isa cinaa teettee miidiyaa fiitiin xiqqeessitu yoo callisee ilaalu mee isin osoo ta'e reedii kana dhiirota keessa osoo ta'e feetanii wallaahi laazima hin fedhu. Abbaan kiyya bade maana hiikamii 8-9 naa hiiku. Ani isatti hajaan qabu garuu an jaarsa kiyya gaafa irraa hiikkadhee deemes akka kabajuufitti nama jaarsa kiyya hangafaasa akka biroo maqaa isaan kaasu alaalaqalii waan biraa godhuu dadhabu maqaa isaan kaasu nama maqaa isaan akkaasallee dhiisan bakka laayivii duraa ana wajjin dhandhame ana waliin dabarse ana waan ta'e waliin beeka waan ta'eef jechuudha. Hanga fedhu osoo rabbiin godhinni osoo iyyuu ta'e. Atilleen akkasuma baheeti. Kanaaf reediin na gubdayyuusa. Wallaahi dayyuusa kanaaf irraa dubbadhe. Namitti san rabsan akka jedhee immoo namittiin tofiiti qullaa baatee nu warra dilaa wagooti. Namni yeroo hedduu namni irraa haasa'u dilii namitti sanii san ofii dilii isaa gad dhiqatee namarraa laxxafata waan ta'eef kanaaf irraa naasee naa jedhe malee an jaalala siif miti. Waan isii jibbuuf yoo ta'e malee waan isii jaaladhuuf mikiraa isii jaaladhuuf tokkoyyuu hin qabu. Garuu jibbuu hin danda'a. Waan agootee waa irraa fudhee waa irraa nyaadhee osoo hin taane sababni jibbuu fi nama bultii abaqaan imaa obboleettii tiyyan taane kalaas nama bultii namaatti akkana suuqamuun barbaadu. Bakka kanaaf jibbuu danda'a. Sillee odoo taateen jibbita saanillee odoo taate hundi keessan amma ijoollee jimmaatti baay'inaan kan nama arrabsu jechuudha. Yoo waa'ee suduunaa dubbatan kan nama arrabsu ijoollee jimmaatti. Yoo waa'ee haadha firoo dubbatan kan nama arrabsu ijoollee arsiiti. Kanuma hunda dhiiftanii dhugarra yoo dhaabbattan min jingiraalloo. Dhugarra dhaabbachuun akka beektanii dhugarra dhaabbachuun akka nama tokkos suduunaa jibbaa malee akka eenyummaa isitti miti. Akka nama bultii namaatti dabalameeti jibbuu hin dandeessan garuu arrabawwan isin gootan hin jiru. Arraba gaafa isii takka arraba takka yoo sarrabsitan dilii isii takka irraa dhiixanii beekaasin. Ani immoo barbaaduan akka suduunaa arrabsee buruusiin fuula rabbiitiin na fuuldura dhaabbattee asanaatti diinarraa qoddamtu barbaadu. Silazii arrabsuun barbaadu akka arrabsu yoo ta'ellee reedii. Dhiira nadhoon cinaa teettee haadha manaa isaa haadha kabajaa jaartii awwalaa jaartii jalqabaa jechuudha yaaddanii wallaahi laazimaadha firoo ta jireenyatti waliin dhandhaman jireenya hadhaa bushaa jireenya bultii hadha garuu sa'aatii ija banatee mana ho'ifatee bultii maal akka taate baree ilmi maal akka ta'e baree mi'aan ilmaa maal akka ta'e baree jedhetti niitii attaraammasuu deeme. Garuu haa attaraammasuu fedhu sadii isaa dabalee fuudhu kabaja niitii isaa jalqabaa san yoo hin eegin abadan reediin kabajamuuf illee taa'u. Wallaahi tunillee saree itti qaltee yoo isin biraan deemin maal jette jedha Oromoo. Saree itti qalti suduuna reedii jechuudha saree. Yoo isin saree san godhin yoo inni harka isiitti takkii du'ee takki saree ta'een nafiin maal jette jedha. Wallaahi haati firoo obsa qabdi. Ani jala seenee yoo inni ilaalee qeequmsi tokkochi isiin poosti goote hin jiru wallaahi garaana nyaatti. Qeequmsi tokkochi isiin poosti goote hin jiru hin qabdi miidiyaa. Indoo haadha firootii waan akkanaa kana kabarreessuu qabu laannoo dhiirsa fi dhabdee. Kaadhimaa fi jalqaba dhabde hiriyyaa fi jalqaba dhabde jaalallee fi jalqaba dhabde abbaa ilmoo isi dhabde sanuu ka irraa fudhate Oromoo miti silxeedha ka irraa fudhate diqqaala fi galtuu kadhattuudha. Tamaam silaa isiidha kamiira keessa galuu qabu haadha firoo ture garuu tun ka irraa fudhatte rakka ho'ifatte wajjin ciisaa bultii namaa diigaa ilmoof haadhaaf abbaa addaan facaaste cinaa teetti yoo ishee qeexitu yoo taa'ee inni ilaalu lameen warra saalfanne jechuudha reediidhaan kan itti aari reediidha. Maaliif dubartii ka horatu dhiira miti dallatu waan kan miidiyaa keerraa kottu haqi yoo ansi bulchi jechuu ni qabamoo qabu jechuu ni qaba ture. Garuu sodaate kan dayyuusni arsii miti reediin aslan dhiira arsii keessa hin jiru reediin ani hin beeku dhiira kutaa kamii akka inni ta'e wallaahi dhiirri dayyuusi tun Oromoo keessaa kutaa kam akka taate hidhannu an jiran natti hin fakkaatu Oromoo keessa garuu immoo akka kutaa arsii beekutti akka naannoo arsii dhiira arsii beekutti dhiirri arsii niitii isii irratti wallaahi lubbuu nama baasti. Lubbuu wal baasan maa jibbitii mi'achi haa keettu niitii. Achi haa keettu dhibbaan hiitee nama niitii isaa san tuqe dhiibsu dhiirri arsii. Inni dhiisan akka laayyuutti. Tamaam hin kabachiisan haasaan akka nadhootti haasaa nadhoon dhagahan nadhoo jala hin deeman ofii bulchan niitii isaanii. Ofii bulchan baqqaan hin jaalladha dhiira na bulchuun hin jaalladha. Maaliif fakkeenyaaf nu biramtumaan hin jira. Abbaa manaa nama tumuun hin jira yaanatu beekaa. Gin bakka biraa immoo dhiiraaf dhala leenqitiin waltu wal. Tamaam. Innaa kana na aarse
Kanan aarsa akkana dubbadhu na godha jechuudha. Kun barreeffama san hedduu na gubeen hedduu na aarsan akka nama tokkootti wallaahi ni aareen jechuun ni aare. Ammallee immoo isa biraa waa'ee Hamzaa fi Ashattiiti. Waa'ee Hamzaa fi Ashattii wallaahi riikardi raasa waan ta'eef baay'ee haasa'uu danda'u. Rabbiin jaalala isaanii fi isaanii haa baasu. Rabbiin inshaallah jiru gammachuu jiru. Badhaadhinaa jiru khayrii jiru ilma argachuu ammallee horuu dachaa dirribiidhaan dagaaguun isaanii faa taatu jiruun isaanii waan jedhuun qabu baay'ee ni dinqisiifadha. Namoota immoo agarraatitti illee mucaasanii surree baasii jedhamtu jira tokko daddabiin jechuudha. Namoota sanii immoo wallaalaadhaan an dhiira akka Ahmad Culullee kanas natti tolan jechuudha. Maaliif obboleessi keenya fakkaate Ahmad Cululleen gaafa inni haadha faaxetiif lolu gaafa inni Ashattiif lolu sana wallaahi obboleessi keenyatti fakkaatan dasneetti dhiirri naaftu. Inni naafa bakka maaliif inni naafee akkuma cittii taanillee maqaasii balleessee tirriiqatetti tanallee tirriiqatee maqaasii miidiyaa abbalaa sha'uu jedhee hinaafuu qaba jechuudha. Obboleettirra hinaafuu qaba. Malee Ahmad Culullee Ashattii fuudhuufi miti maaliif abbaa ijoolleetii niitii qaba bultii qaba nama kabajaati. Miidiyaa kana waan nama qixxeessee namni nama diqqeessa malee Ahmad Culullee karaa siyaasatiin illee ammallee karaa bakka hundaanuu beekumsaanillee wallahi nama hayyuudha. ስለዚህ sanillee irraa dhaabanii nama keessan jabaa keessan jabeeffadhaa. Akka ijoollee Oromootittuyyu dhugaa dubbachuuf dhiirri shamarran Oromootii lolu hundinuyyuu kabajamuu qaban akka kiyyaatti jechuudha. Kabajamuu qaba. Bakka nuuf loluu qaban isaan warri miidiyaa irra jiran moo obboleewwan keenya waliin dhalanne na bira jiranii miidiyaa kanarra gaafa waa balleessite obboleessi kan kee tokko namni tokko sirra biyuutu godhe si arrabsin dhaalin. Sirraa idiyuutii kan keessa yoo nis arrabsin maal balleessin arrabsi jedhee sirraa ifi bakka. Maaliif miidiyaa kanarra obboleewwan miidiyaati bakka isaan na kunniin jechuudha. Odoo isaanan hin jirre yookaan akka taanuun beekamu baduu dandeenya jechuudha. Sodaa ilma namaallee sodaachuun wasaaniidha. Egaa dubbiitii asmarratti xumuraa. Reedii yoo dandeettan ijoolleen FB ijoolleen namni warri miidiyaalee hordoftan kuni wallaahi laazim yookaan dhaqa koomentii san fudhadhaa. Haadha firootii fi reedii fi siduunaa qaba mataa garagalchaa TikTok irra ajandaa godhadha. Haa koomentii san kaastu. Koomentii san akka kaastu irratti hojjedha. Koomentii san kaasu qabdi. Namittiin sun siduuna sun koomentii san kaasu qabdi. Kalaas eenyu gadi. Leesh ibsa nama fudhatanii maqaa nama balleessu maaltu fide. Ta'e sijjammar isii yoo maal gootu mana wanni dhayite. Mana Suudaanii takka argite yaada firoo. Mana Suudaanii yoo maal gochuu dhaytu argite. Lamaan iyyuu minga akalaata kanarra sanitti dheeressu nama waan san ofii isaati hojjetutu namaan kan hojjette namaan jedha. Yeroo hedduu namoonni waan san keessa argamu nama waan sanii shakka. Silazii ofiif waan san beeyti malee Oromoon akka Oromootti baay'ee waa'ee matatii kanaa baay'een beeytu bara. Warruma kanatu bakka Oromiyaa keessatti illee kan hojjetu ummatu badhee shokoysee dhufe kana miilan. Kun Gondarirraa kun Gojamirraa kun agartee karaa silxeeti. Silxoonni faa waan kanaan beekamtu jedhu jammar. Mi'a biyya keenya keessa warri digimtuu hojjetu nu qabeetan Amaara fa'aa bara. Namni kennaa walitti daggamuu yoo dubar gasee bakka mara jirtu bakka wanti kun jiru deemanii dhaqan yoo dhaqanuu bakka jarri kun Amaara malee Oromoo miti. Kama Oromoon hin beeku waan akkana hojjetan kana. Jararraa warasan malee yoo ta'ellee urtii jala jaraati. Namoonni nyaamu akkasii. Nagaya naftira maata jiboo isin gaafa qahaasa isin wajjin odeesse hin gahaa. Viidiyoo biraatiin mul'atti deebnutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.